Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota warreen asirratti argamtan hundi keessan mee viidiyoo kan obsumaan dhaggeeffadhu irraas baratta irraallee ni hubatta yoo rabbiin kiyya naan fedhe siin fedhe jechuudha. Share illee godhi like godhi illee jedhee siin dirqu yoo si tole ni goota yoo si toluu baate ni dhiista. Suuraa jalatti agartan kun Anas Jaaniini sheeka jara ahbaashii beekamaa kan mutashaabiha waan ittiin namarra wal fakkeessu qoratee dhufee hawaasa irratti bahanaa warreen ahbaashiidhaa hiika guddaa jedhanii eeggatanirraa waan inni namarra mutashaabiha godherraa tokko san keessaa maali gama rabbii harka ol qabanii Allah kadhachuun rabbiin kana ol jira jechuu agarsiisaa jedhe jarreen ahla sunnaa yookaan immoo jarreen warreen ahlu tawhiid akkas jedhanii akkas jechuun yoo nuti qibla garagallee salaanne rabbiin kaabaa jira jechuudha jeeti gaafate asirratti viidiyoo kanallee silaa biraan geessanii bareedaadha waa lama hubachuun dirqama san maali jennaani kaaba garagalanii salaatuun wahaazaa amruun mashruucun dirqama rabbiin nama hundaaf karaa godheedha dura rabbiin immoo harka waggaa rabbii keenya harka ol qabnee kadhannu san rabbiin kana ol jiraachuu immoo hadiisa ergamaa rabbiitu sallallahu alayhi wasallam irra nama qajeelcha lama qibla garagalanii salaatu rabbiin keenya subhanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti nu himeedha aslan maal jeeni فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بكم جرتا حندتو kallattii kaabaatti fuula keessan garagalchaati salaataa hin hunje dirqama rabbiin nama hundarra kaa'e kuni falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna dirqama rabbii moolakkisuun shirkiidhaa fi azaaba aliim azaaba rabbii laalessaa mudachuudha nama keessa kanaaf nuti dirqama rabbii subhaanahu wa ta'ala dalaguu batti garagallee tokko kana harka keenya immoo ol qabnee isa kadhachuun rabbiin kana ol jiraachuudha wanni nama qajeelchu مالي جنان حديث الجماعة ربي صلى الله عليه وسلم سمالي حديث إمام أبي داود سنن إسحاق كيست وديس وكذلك إمام الترمذي حاكم الله مستدرك كيست كأوديس كإمام الذهبي صحيح ما صار حقك ووافقه إمام الألباني كما في صحيح الترغيب أو في صحيح الجامع مالي جنان الجماعة ربي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين إن الله تعالى ربنا والتئ حيي سالفة كريم كبجمع يستحي مسالفة من جرم ربي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الرجل إليه إذا قربان حركة إسادة وكان نمني حركة إسادة كان ألقى بيغم إسادة أن يردهما صفرا دوا ديبسوني سالفة خائبتين كداسا تبدو حالتات منجي إن الله تعالى جاء قال ربي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الرجل إليه الله سنتوقعني كما سهر كيسادة ألفوده وهذا استدلال منا كونك أجل فما يقار رقانو تتنقر أنه فنرى جتشو بربانيت قرأكي تجألو isin duraanu aqliidhaan malee naqliidhaan waan deemtanii gurra keessan haa ga'u jechuu barbaada.